Seenaa hundi keessanuu akkuma uummata duratti isinii barreesse hadhaa abbaan dhimmaa keenya dhimma jabaa tokko natti himate mee uummata feesbuukii kan kee jalatti argamanuufis naa dhiyeessi hundinuuyyuu yaada isaa irratti naaf kennu ka jedhu dhimma jabduudha hundi keessanuuyyuu isinis waan akkanaa hin dhabdanu jedhee yaada mudannoo akkanaati waan uummanni kan keenya sagalee dhugaatiin koomentii bareedaa kan namni kun furmaatatti argachuu danda'u kennitan jedheetan isiniif dhiyeessa. hundi keessanuu sheernaaf godha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu har'a abbaan dhimmaa keenya dhimma jabaa natti matte anatti waan deebisuuf dhabeetin isin warri feesbuukii koo jala jirtan hiriyoonni kootis warri fooloo jala jirtanullee yaada keessan karaa bareedaa ta'een akka obbolummaatti shamarranis dhiirinis murtee mataa keessanii akka keessanitti waan murteessitanu otuu isin ta'ee maal gootu ka jedhu tokko isiniif qabadheen dhufe hundi keessanuu akka ofii keessanitti wanti kun isinirra geetti ilaalaatii sheer godhaa hundi keessanuu. sheer naaf godhaatii akkuma waan ofii keessaniitti sheer godhaa dhimmi kun otuu isin ta'e maal gootu ka jedhu abbaan dhimmaa keenya waan isatti ulfaate tuyyuu nama feesbuukii irratti naa dhiyeessi innis waan ummanni feesbuukii irraa kun furmaata itti godhee waan murtee mataasaa murteessuu qabaa ka jedhu gaafii kana isiniif qabadhee dhufe mee hundi keessanuu yoo bicate nama 500 ol hin barbaada jechuudha. Maaliif yaada babbareedaa namni bibilchaataa yaada bareedaa nama amansiisuu danda'u nama kanaaf furmaata ta'uu danda'u kennitan jedhee yaada. Koomentuma jala akkana nama maalin taa'atu hin taane yaada quubsaa wajjiniin barreessuudha koomentiin isin barreessitan sheer naaf godhaa hiriyoota keessaniifis miiseenjeraan naa ergaati. Isinis mudannoo akkasii waan ofii keessanii murteessuu dadhabdanii waan namni irratti mari'atee isiniif murteessu yoo qabaattan fiddanii nutti mattanii nama isiniif gaafanne jechuudha. sheer naaf godhaa sheer godhaa hundi keessanuu sheer godhaa maaliif namni baay'een irratti hirmaachuun barbaada waan kana anatti iyyuu ulfaatee baay'ee waan natti ulfaateef anis isiniif siifan gaafadhe dheetiin abbaa dhimmaa keenya kana asirratti isin affeeroo yaada keessan akka isin itti kennittanuudhaafanii jabaadhaatii sheer naaf godhaa sheer godhaa hamma daqiiqaa 5 hinuma eega ammas nama 500 geessanutti sana booda abbaa dhimmaa keenyaaf yaada isaa akka inni natti mattetti isiniif dhiyeessa yaada keessan irratti kennattu jechuudha haala quubsaa ta'een haala abbaan dhimmaa kunis koomentii kana ilaaluudhaan murtee mataa isaa yaada kan keessan karatti caale irratti murteeffatu gootanii akkasiin kennitan abdiin qaba galatoomaatii sheer naaf godhaa sheer godhaa fi sheer godhaa. Egaa gizee tokko afaan oromootiin gaafan isinitti himnaan isin sheer gochuu hiriyoota keessan miiseenjeriin erguudha maal sheer godhe jechuun barra waa biraati miti faffacaasi namni baay'een seenee yaada irratti kennatuudha kanuma qofatti na dhagaha gaafa namni suutuma waa isinitti hime maslahaadhaan haasa'e akka namni isin arrabsu gaafa warra cal jedhee rafu kana na aarsaan maaliif gaafa namni waan birrii wayitii miti kan itti gaafatamte nama baay'ee seenseesi hiriyoota keetiin miiseenjeraan daddabarsi jechuudha bar waa biraati miti miiseenjeraan nama 5 10 ergi dhiirrinis shamarranis namni irratti hirmaatu sana booda abbaa dhimmaa kanaaf yaada isaa asirratti dhiyeessinee furmaata barbaannaaf obboleewwan kan keenya rakkataniiti ka jarri asirratti otuu isin ta'e maal gootu nuuf gaafadhu waan ummanni murteeffachuun qaba ka jedhuudha sheer godhi cal jedhi jammariidhaan maraatiin namni 100 qofittiin ati yookiin namni 114 kun dhaggeeffachuudha namni baay'een irratti hirmaachuu barbaachisa jechuudha. Atis bor wanta akkanaas mudannaan naa gaafadhu yookiin ana waan hin murteessuun dhabeettee dhiyeeffachuu dandeessa. Akka ofii keetiitti fudhadhuuti daddabarsi gaafa namni waa saditti nama naarsinaa nama walitti antini jettanii nama sokkaarsuudhaan tiri jechuudha dabarsaati nama 500 fidi gaafa siin jedhu 500 ol fiduu qabdaati nama 10 dabarsita maan duutamu onlaayinii irra jiru guyyaadha lafti waa akka zaakiraa yookiin miimooriin si biyyaa seetamu kan silkii koo guutaa feesbuukii koo guuta jettanii sheer gochuu saasattan dabarsi namaaf. Abo ummata rafiitii kana hunda si of jalaa xaraganii boo sheer godhe anu gadi deddeemti cal jettee rafiitiin bichaan otuu waa bira arraba wayitii yookiin siyaasa wayitii qaata hundi si qorqor jettee nama 500 amma kana daqiiqaa 10 gahaan jira ergan seene nama 500 fiduu dadhabdanii moo miiseenjeraan nama 10 yoo ergitan hin duutan
nama kudhaniif ergaa messengeraan kanuma qofan isinitti maan waa biraa dhiisaati messengeraan nam asumaan hin baatanu bar messengeraan hin beeytanu yaa rabbi ummata sheerii gochuun beekne wajjin fayyira asuma teessanii kun as sheer ka jettu gadi tuuxanii sendi messenger ka jettu irratti tak gootu warri hin beekne bara sammu ummatuma koomentii dhuma ol darbuu ashaan kullitti ol darbuu dhuma qofaa feesbuukii banatu baay'ina jala guute jechuudha bara sheer isii jettu gadi qabdanii sendi messenger ka jettu irratti tak gootanii hiriyoota keessanii dabarsuudha bara akka waan sheer godhi jennaan baadhuu geessiti manatti itti kenni deebi'ii wayitti rafa ba'u mannina jala daqiiqaa kudhan fayyaanan nama 500 fidaa isiniin jennaan as jala nama intin jettu ansardaminka annan sukkaaran qaba dhiifama naaf godha amma ji'a tokko ga'een jira ergan sabrii godhee sukkaara koo qannasee arrabas dhiisee nama guddaa ta'uudhaaf yaalaan jira ammas rabbiin obsa kan koo kana naafa dabalu malee isin nan sukkaarsinaatii daddabarsa nama kudhan gaafa jedhamtan diidamaa dabarsuu qabdu maaliif abdusseen kun maaliif akkanatti itti dhimmee sheerii godhaati nama baay'ee barbaade jettanii tiingi gochuun dandeessanu maaliif namni baay'een akka seenu barbaade maaliif namni hariin shamarranis dhiirrinis wanti rakkoo kana olii qabummoo jiraachuu danda'a innis dhufee waan kana dhaggeeffatee furmaata irraa argachuu danda'a kanaafu asumala namni hin beekne yeroo liivii seentanii daawwattanu abdusseen liivii irra jira galtaniitu sheer gootanii of jala galchitu booda yoo haasaan isiniin taane garoo liivichi dhumee ka'e of jalaa balleessitu messengeraan hiriyoota keessaniif tak sheer ka jettu tuuxanii sendi messenger ka jettu tak goot ummata yaa rabbi iska machinum an waggaa 5 yoo bicate waggaa 6 ol laayivii kanarra taa'ee waa meeqa akkaataa koomentiitti kennan waa meeqa isin barsiise amma immoo sheerii messengeraan sendi godhu isin barsiisaan era bannaataachuu muudig baachuu yaa raadaa lijochuu hunu akka naccii taatanii nan aarsinaa shamarranis dhiirrinis bahana jalaa yookiin warri nacciin aboobannaa argatanii laa ummata rafiitii kana yoo ati dubbatte waan ati an of jalanaa kee wadhuufi miti an amma nama naa fidiiti balleessi booda waan hin dubbadhu gaarii ta'e dhiisee maalitti goota booda ala liiviin siin taane balleessi of jalaa amma namaaf daddabarsiiti namni kaan dhufee yaada kana irratti hirmaatuudha waan gaariis ta'e badaas ta'e booda ala dhume irraa balleessitaa sheer godhe waan itti dubbattu dhaggeeffanneeti sheer goona dubbiin jabaadha dubbiin jabaa otu atuyyuu murtee mataa kan keetii murteessuu hin dandeenyedha waan jajjabaa akkanaa otuu isin ta'e maal gootanii waan akkanaa ofii kootiif han deebisaaf garuu waan anatti illee natti ulfaateefaniin isin irratti dhiyeesseef malee kana otuu isin ta'e maal gootu jedhee qabadhee nufu feesbuuk irraa waan natti jabaatee ummanni irratti mari'atee haa murteessu yaada ummataa fudhachuu siif wayya malee inni siif deebisu bu'aa siin qabu jedheetiin asirratti isin mari'asiisuudhaaf dhufe daddabarsaa namaaf nama kudhaniif dabarsi messengeraan dubbiin kun boombiyoon hin geggernu si fayyada ani nama 200 erge abo ummata qoosaadhaan as jala jajjedhu kana boo bubbuloo kulaa ta'u ndasi buloo godhu sila rafiitii malee wanti siin fayyaddu hin jiru nama 200 illee ga'uu didde gadi diddeemte jechuudha asli sheer godhatis yoo isin nama 200 geessan nan jammara sana booda yoo isiniti tolle sheer gootu kalaas 200 gaha nama 200 gahaati sana booda ni jalqabna 200 gahaa naatu in jalqabna kalaas jalqabneetiyyuu booda erga dubbii kana eegallee irratti isinis yaada keessan kennataa sheer gootu 200 gahaa kalaas nama 200 fida jajjabaadhaa nama 200 gahaati in jalqabna jechuudha karaa dhimma keenyaatti seena jechuudha ilmaan bilxiqinnaa ummanni bilxiqinnaa ilmaan kaafaa wadhee maqaa walitti moggaasee fite siyaasa dhiisnee bar nuti ilmaan bilxiqinnaas miti ilmaan kaafaas miti siyaasa dhiisnee irraa nuti kanaafuu rakkoo ummataa akka ummata keenyaaf dhaabbannuudhaaf waadaa galleetiyyuu as baane waan ta'eef abduseen ilma bilxiqinnaas miti ilma kaafaas miti ilma shanees miti inni ilma oromooti waan ta'eef paartii kamirraa bilisa waan ta'eef sheer godhaa dhimmi kun dhimma obboleettiin keenya yaada cimaa tokko asirratti nutti dhiyeeffatti obboleettii keenya sanuu shamarran waan isin sammuu isiitti dhagahamu ni beektu dubbiin kun baay'ee jabaadha sanuuyyuu biyyarraa natti dhufe jechuudha wanti kun biyyarraa yoo akka ajaa'ibaatti natti matame biyyarraa natti mame wanti kun biyyarraa natti mame dhugaan isiniin jedha biyyarraa bilbilamee abdussee wanta kana akkana laayivii irratti yaada kee
maqaadha hum barbaachisu abbichinuu yookiin him dhaggeeffataadha ta'a dubbiin kun garuu dubbii jabaadha jechuudha hayyee khalaas amma kara dubbii keenyaatti dabnaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hundi keessanuu nagaan keessan isiniif baay'atu bakka jirtanutti isiniin jedha warri kiristaanaasis immoo nagaa waaqayyoo isiniif baay'atu isiniin jedha warri waaqeffannaa immoo nageenyi badhaadha akkam fayyaa jirtu isiniin jenna hayyee amma kara otuu isin ta'e maal gootuutti sirriitti caqasaati murtee mataa keessanii koomentii jalatti nuuf barreessaa maaliif dubbiin kun waan callisanii bira darbanu miti dubbii ulfaataadha waan ta'eef egaa obboleettiin keenya abbaan dhimmaa keenya akka natti mattetti intalli kun nama erga heerumee waggaa lamaaf waan akkanaa wayite jechuudha heerumteetuma jirti nama heerume jechuudha intalli kun baadiyyaarraa magaalaatti nama heerume jechuudha nama inni fuudhe kun namuma sooressa wayite jechuudha akkuma kana otoo akkasii wajjiniin jiraatan abbaan manaasii nama hojjetaa mootummaati badaa manan taa'u otoo akkasitti wajjiniin jiraatan obboleessi abbaa manaa kun baadiyyaarraa barumsa kutaa 8 fixe kutaa 9 barachuudhaaf baadiyyaarraa dhufe mana obboleessa ofii jechuudha magaalaa kana dhufe jara biratti galee jechuudha gurbaan kun waggaa dhufee mana jara kanaa seenu intalli kun abbaan manaa yeroo baay'ee waan manan teenyeef obboleessa maal jedhama obboleessa abbaa manaa isiirraa foonqaan qabe jechuudha otuu akkasiin jiraatan otuu hin beekin qanii tokko waan hin taane keessa galan jechuudha laayivii hin taane keessa seenanii abbaan manaan beeku jechuudha waan kana gurbaanni barumsaaf dhufee mana jaraa ta'a isiin abbaa manaa dhiifte isaa wajjiniin laayivii biraa keessa galte jechuudha otuu waan kana abbaa manaattis hin himin dogongoraan raawwatame gaafa dura isiin amma ulfi garaatti hafee jira jechuudha ulfi waan garaatti hafee jiruuf gurbaanni kun inni qoxisuun dhufee jara biratti baadiyyaarraa jara biratti gale kun isii fuuchuudhaaf nama waa ammallee wajii wahiillee qabaate abbaa manaa dhiisee biratti bada jechuudhaafis yookiin immoo abbaa manaa kootiittiin himamoo dogongoraa waan akkanaa raawwannee jirra jedheen itti himamoo jara lammanuu dhiiseetaniin bada murtii kanan harkaa badee waan hin godhu wallaale ummata naaf gaafadhu jetteetiyyoo natti himte isiin egaa akka isiin natti himte boohaa natti himte in dogongorti shamarran qalbiinsii kun gidee tokko abbaan manaa yeroo dalagaa qofaaf yeroo kennu yeroo warra ofiitiif yeroo kennuu dhiisee gizee hunda hojii irratti biizii ta'u shamarran qalbiinsii waan hin jenneef dogongortee waan kana keessa seentee jirti jarri dogongoraan isa godhanu maaliin isa godhanu inni obboleessa ofiitii warra obboleessa ofii irratti hintinii godhee isiin immoo obboleessa abbaa manaa ofiitii wajjiniin dogongoraa waan kana keessa galtee ulfi garaatti hafee jira jechuudha ammallee isiin abbaa manaatti hin himne ulfi kun guddataa deemaa jira abbaan manaa kun kan kooti jedheetumayyuu wajjiniin jiraataa jira garuu isiin akka kan gurbaa kanaa ta'e bartee jirti jechuudha sababa kanaafuyyuu bartee jirti mucaan kun akka kan gurbaa isaa antinii sanaafuyyuu amma abbaa manaasiitti wanti kun mucaan kun kan keetii miti kan obboleessa kee isa qoxisuuti jedheen itti mee dhugaa jirtu itti mee waan bahanitti bahanu moo akkuman dhoksetti mucaan kun dhalateetuma kan kooti jedhee haa guddisu yookiin immoo abbaa manaa isa duraanii sana dhiisee isa amma na ulfeesse kana duuka baduutti immoo inni kun ammallee nama baratee barumsa wayii fixee hojii wayiillee qabaatee na jiraachisuudhaaf waa tokko nan gargaarre wanti kun nan rakkadhe cal jedhee dhoksee taa'uu jetteetiyyuu an na gaafannaan aboo wanta kana sii deebisuu hin danda'u dubbiin ati na gaafatte kun jabaadha ummata feesbuukii kanarraatti dhiyeessee otuu jara ta'ee abbaa manaatti himtee abbaa manaasii isa awwalaa sanatti dogongoraa waan akkanaa goone obboleessa kee wajjiniin jaalanneetii miti jettee itti himtee wajjiniin jiraatti moo dhoksiteetuma immoo ulfasii kana hamma gaafa deessuutti eegdee deessee kaatee mucaan kun keetii miti kan obboleessa keetiiti jettee itti himti moo jara lammanuu dhiiftee baddii ka jedhu murtii mataa keessanii murteessaatii koomintii kana jalatti yaada bareedaa qofitti barreessa dubbiin kun anatti illee natti ulfaate dubbiin kun wallaahi waan qoosaatti sin as jalatti qoostanu miti jechuudha namni dogongora shamarran tokko abbaan manaa yeroo baay'ee dalagaatti garoo deddeebi'u isiidhaaf yeroo kennuu didee gammachiisuu dide sarraatinyaa mana sii teessu yookiin zabanyaa mana sii teessu wajjin iyyuu waan akkanaa raawwachuu dandeessa kun immoo ta'ee jira baqa ta'ee jenna ta'ee jedhaa fudhaa baalageedhaan tallakkana maalajjaadhaaf waan akkanaa gooti jechee dhiisaa sammuu keessaa sheexanni wanti nama dogongorsu hin jiru
wanti kun ta'ee jira murtee mataa isii wanti isin murteessitu qofitti ka'aafiiti as jalatti koomentii keessan ilaallee waan ta'uu qabu akka isinitti ilaal dhiirrinis shamarranis dhiiftee jara lammanuu dhiiftee mucaasii ulfasii fudhattee baddee guddifachuu qabdi bakka biraatti yookiin immoo abbaa manaatti himtee dhugaa jirtu inni murtee mataa isaa haa murteessu jettan immoo maal jettume waan jettan qofitti nuuf ka'a koomentii jala yaada keessan dubbisaatiin haqarra dhaabbadhaati obboleessis haa balleessu isiinis haa balleessitu abbaan manaa kun yedduutti miidhamaa jira yoo ittiin himamin mucaan kun dhalate kooti jedhee guddisaa jiranni yoommoo amma otuu ittiin himin ka'ee dhalate abbaa manaa itti huyyuun tine ammatti mu wayyamoo erga dhalate itti mu wayyamoo waan hin jedhu narkaa badee mee isinumti akka isinitti fakkaatutti sheer godhaatii waliif daddabarsaa waan baay'ee ulfaatu wallaahi dubbiin kun anatti baay'ee natti ulfaate jechuudha baay'ee namatti ulfaata dubbii ulfaata kanaafan sheer godhaa waliif daddabarsaa isinis gaaf tokkoon takkanaa rabbi isin hin mudachiisinii mudannoon akka itti nama mudatu hin beekamu jechuudha kanaafuu daddabarsaa waliif sheer godhaatii namni baay'een irratti hirmaachuu qaba wanta kana yoo bijate nama 1,000 seensisaa sheer naaf godhaa ammas dubbiin kun namni baay'een seenee irratti yaadaa kennatu sheer godhaa mi'am wallahi dubbii jabduudha warra kanaa ittiin qoosinaa daddabarsaa meesheen jiran nama baay'eedhaaf yaada keessan immoo dheerinaan barreessaa dhiiftee deemuu qabdi mucaasii ulfa kana ofitti fudhattee jara labbanuu dhiiftee baduu qabdi yookiin abbaa manaatti himuu qabdi yaada dheeraa fudhatama qabu barreessaa an otuu waan akka nama waa yaada qallaalee wayi namni na gaafatee nan deebisaaf akkana godhi jedhee garuu an qofittii yaada koo kennuufiin waan hin baasneef namni baay'ee waan isatti fakkaatu wanti kun waan akka qoosaatti ilaalanu miti namni baay'ee yaada bilchaata mucaa kanaaf furmaata ta'uu danda'u isiittis hin faradina sheexanni wanti nama dogongorsin hin jiru dogongorani mana keessatti jira lammantu wanti ni jedha gurbaannis dargaggeessa waan ta'eef itti caanee jira gaamma maal goonaa miti kanaafuyyuu sheernaaf godhaati yaada keessan koomentii jalatti ka'aa babbareechaati waahii amma isiitti badii muruu miti bar isiin badii qabdi hin beekna dogongorti amma dogongora si'atu hin taane waan isiin gochuu qabdu qofa ka'aafi isiitu badii qabdi isatu badii qaba maalootu hin taane maal gochuu qabdiidha amma waan isiin gochuu qabdu irratti isin gaafanne malee badii isiinuu beekteef dhuftee natti himteemi isiinuu badii ofii beekte dogongortee obboleessa abbaa manaa ofiitii wajjiniin isa qoxisu barumsaaf baadiyyaarraa dhufee jara bira jiru wajjin waan akkanaa raawwatte ulfataatee jirti abbaa manaan beeku kan ulfee guddataa deemaa jira maal jetti mucaa dhalatu kana hoo ni jedhanii amma dhoksanii abbaa manaa miskiina kana mucaa dhalatee siichi guddisee gaafa guddate waa meeqa jira amma itti muu wayyamoo meemee maal jettu sin hin badin hadeessuu jedhaa jirtu amma kun koo yaadan ta'u sababa kana ta'eef akkana yoo goote ta'uu qaba kan jedhu hin himin jedhiini way hin himin amma mucaan bar toobattee waa dhugaa jirtu himuudhaaf amma yoo miti sobaan mucaa intini kana nama waa danaan abbaa manaa ofii miidhuudha bar yoo amma itti mudidde anatti natti ulfaate yoo amma itti mudidde abbaa manaa waa lama miidhaatti mucaan kan nama biraati inni kan kooti jedhee hamma gaafa dhalattuutti waa meeqa jedhee erga dhalatee ka'ee guddi waa danuu miti abbaa manaa kan amma yoo amma itti niminii cal jedhii dahi jettan mucaa namaa akkamitti namni tokko guddisama mucaa namaa kan kooti jedhee akkamitti namni itti cabee hamma gaafa ni dhalatii maal jedhu hamma yoomiitti sobama yoo akkam ta'e immoo mucaan sun kanuma gurbaa isa qoxisuuti malee kan abbaa manaa isa kaanii ta'uu hin danda'u. Baay'ee ulfaata sheer godhaa hundi keessanuu shamarran keessattuu wanta kana isinirra rabbiin hin geessisini obboleettii keessan irra waan ga'eef daddabarsaaf hime anaafatu hin taane obboleettii keessan kanatu rakkattee natti himattee baay'ee natti ulfaate isin hin gaafadhe hundi keessanuu namni 330 wayi kun sheer gochuun dirqama isinirratti. wanti kun jabaadha waan qoosaa waan intini otu hin taane irratti hirmaadhaati waliif daddabarsaa shamarranis waliif daddabarsaa miiseenjeraan sheer godhaa namni 343 kun galatoomaa namni baay'een yaada keessan akkasiin kennattan abdiin qaba yaada quubsaa kennaa isiin badii qabdi isiitti yaada hin murinaa amma waahii badii isii otu hin taane waan isiin gochuu qabdu qofitti warriree dhufaattan irran isiniif deebi'a irra deebi'i yoo jettan irra isinii deebi'ee walii maksee isinitti himaa akka seentaniin garuu waliif faffacaasaa warriree dhufaa jirtanu irran isiniif deebi'a
yaada keessan akkasin amma quubsa bareechitanii kennattanuuf abbaan dhimmaa keenya kun namni irratti hirmaate yaada fudhatama qabu wahii waan ummanni murteesse ani murtee mataa kootiin fudha yoo ummanni ittiin himin yookiin immoo jara lammanuu dhiisii badi yookiin itti miti dhiifama gaafadhu achi ka'e abbaan manaa waan murteesse haa murteessu yoo ummanni jedhe waan kana sagaleen ummataa wanti inni hin goone hin qabu filannoon iyyuu sagalee ummataatiin ta'a waan ta'eef isin yaada keessan asirratti yaada quubsaa barreessaa warra reef dhufaa jiranuuf isiniif anin irra deddeebi'ee isinitti himaa sheer gochuun dagatinaa egaa akkuma beekamu warra wala dhageessaniitu warri reef dhufaa jirtanuu abbaan dhimmaa keenya akka nutti mattetti isin ijoollee baadiyyaarraa magaalaatti heerumte akkuma kana utuu wajjiniin jiraataa jiranu abbaan manaa kun nama hojjetaa mootummaati manan taa'u nama mana taa'u miti sababa kanaaf obboleessi abbaa manaa isii baadiyyaarraa barumsa barachuudhaa dhufee jara biratti galeera jechuudha otoo akkana yaanu isarraa qalbiin jara intinii jedhee isaa wajjinii waan hin taane keessa bakka waan hin taane keessa galtee ulfooftee jirti amma obboleessa abbaa manaa isiirraa ulfooftee jirti abbaan manaa kun hin beeku kanaafuyyuu amma maal gochuun qabaa ittimee abbaa manaa isaa kan kootii kana dhiifama gaafadhu moo mucaa kana ittimuu dhiiseetum hadhalatu moo jara lachanuu immoo dhiisee baduu ha jedhuudha wantichi ulfaataadha dubbiin isin murtee mataa keessanii waan gootanu shamarran keessattuu waan gochuu dandeessan otuu isin ta'e dhiirrinis waan isin gochuu qabdu abbaa manaa kanatti himtee miidatti kuftee dhiifama gaafachuu qabdi moo mucaa kana otuu ittiin himin cal jettee deesseetuma mucaa namaa abbaa manaa ofii haa guddisiiftu moo jara lammanuu dhiiftee haa badduudha wantichi ulfaataadha dubbiin sheer godhaatii kanuma irra isinii deddeebi'ee isinitti himaa sheer naaf godhaafi warri dhuftan baga dhageessani sheer godhaa waa boo'icha utuu hin taane furmaata godhaafi obboleettii keenya kanaa du'aayis godhaafi rabbiin furmaataa godhuuf baay'ee garaana nyaatte wallaahi alan dhaggeeffadhu waan hin murteessu dadhabeen isinitti fidee fi daddabarsaa fi waliif daddabarsaa koomentii keessan badaanatti mul'ataan jiru ifa silkii kootii dabaleetiin ilaalame natu dulloome moo akkam koomentii wama tokko natti mul'achuu dha baay'ee ulfaataadha dhugaadha kun nama baay'eetti dubbiin kun ulfaataa ta'e ana qofatti ulfaaten se'an waahii isiitti badiin murina shamarran tokko qalbiin isii xiqqoodha waan akkanaa sheexani nama dogongorsaa akkamitti otoo abbaa manaa qabdu obboleessa quxisuu wajjin waan akkanaa raawwatte jettanii namni isiitti badii muruu barbaadan isin qalbii shamarranii ilaaluu qabdu jechuudha shamarran qalbiin isii gizee tokko hin dogongora sanummoo abbaan manaa kun manan taa'u dalagaadhaaf jecha yeroo baay'ee isii gammachiisuu dhiisuu danda'a sababa kanaaf waan kana keessa galanii jiru sana dhiisa akka sanatti taa'unni amma waa'ee furmaataa qofatti kaa'uufidha kan isin irraa eegamu furmaata qofa kaa'afi warri kaayiroo yoon waan akkasii raawwata warri kaayiroo barumsa maaliitu iyyuu as jira intinidha biyyarraa iyyuu wanti kun mudannoon kun biyyarraa iyyuu otuu isin ta'e maal gootuudhaan natti himame malee kaayiroo keessa wanta akkasii maaltu jira ummanni keenya kun waa hubachuu hin danda'u moo sheer godhaa hundi keessan waliif daddabarsaatii furmaata ka'aafi baay'ee garaana nyaate hundi keessan nu daddabarsaa sheer godhaa amma yoona nama 339 qofaa mee nama meeqa sheer godheef laal akka namni baay'een seenee furmaata yaada irratti kennatuufi wanti kun barumsa guddaas of keessaa qaba akka namni waan kana dubbii jajjabaa kanaa itti yaadeenti jedhuuf barumsa qaba garuu daddabarsaan jirtan waliif sheer waliif godhaa gaafa namni sheer godhaa isiniin jedhe godhaa wanti kun waan barumsa qabu waan qoosaadhaa miti bor isinirra ga'uu danda'a jechuudha ittumuu wayya baduurraa ani yaada siif kana gaggababduutu hin taane nama dheeresse yaada naa kennuun barbaada koomentii jalatti nama
wal bira qabee yoo akkana goote akkana jedhe nama barreeffama dheeraadha yaadanaa sun barbaada malee akkana gochuu wayya maal ta'urraa akkana ta'uu wayya maal ta'urraa isa akkasiinaan barreessinaa koomentii akkasiin barbaadnu nuti koomentii nuti barbaadnu koomentii yaada quubsaa namni diidamni koomentii akkasii barreessinaan gahaadha warri kaan cal jedheetuma akkana gochuu qabdiirra callistanii taa'uu isinii wayya jechuudha warri immoo yaada babbareedaa barreessaa jirtan galatoomaa yaada dhedheeraa akka ilmoo namaatti yaaddanii otuu ana ta'es jettanii akka ofii keessanitti fudhattanii koomentii yaada nama quubsaa tokko barreessaatan ulfaadhaa galatoomaa namni ajjala fiidanii immoo waan qoosaa adda addaa barreessitan isin ofii keessanii ammallee ulaagaa namummaa illee hin guunne jechuudha wanti kun waan itti qoosanuu miti yoo dandeesse yaada kee kennadhu yoo hin dandeenye rabbiin kadhuuf ittiin murteessin atti fira diffarra dibbiyaan shamarran tokko irratti murteessin maaliif akkana goote of ajjeesuu qabdi jedhee kan afaan banee qoosu baay'ee jira shamarran tokko irratti murtiin akkanaa hin qoofamu jechuudha hin dogongorti shamarran waan kana malee yoo koomentii gaggabaabduu cal jettee waa ol darbuudhaaf jala taa'atta ta'e hin taa'iniiti bayi wanti itti fayyadu hin jiru yaada namni wanti namni yaada sitti dhiyeeffatu akka itti furmaata keessuuf otuu isin ta'e maal gootuudha otuu isi ta'e ofitti fudhatteeti iyyuu yaada kee ibsatta malee akkana itti cal jettee nama arrabsuudhaaf isii arrabsuudhaaf wanti itti jala fiigdu hin jiru jechuudha dadhabina keessan shamarran taate shamarran itti murteessitu ajjala fiffiidee of qulqulluu gootu na dhibaan otuu koomentii akkasii barreessuu dhiiftanii baay'ee miira keessa nagalchaa jirtu warri shamarran taate maal shamarran irratti kan murteessitu ofii keetiif watan mallee si himee bar shamarran taate shamarran tokko irratti murteessin shamarran nan beekaan qalbiin jaraa hay amma jalatti koomentiidhaaf intineetta waan keessa kee rabbi si beeka cal jedhin barreessin koomentii akkasii shamarran taate waan akkana maal gochuudha jettee xibaarii gochuurra yaada kee otuu si ta'e furmaata sana qofa kaa'eefiiti yoo si danda'ame bayi yoo si hin danda'amne hoo callisii taa'i shamarran taate kan shamarran irratti murteessitu maaf akkana gooti otuu maal du'uu qabdi kun amma namummaa ulaagaa namummaa isin guuchifne koomentii kennuuf isin geenye isiniin jenna warra akkasii warri koomentii babbareedaa kaa'aa jirtan galatoomaa furmaata isin ta'a jennee kee ilaalla waan ta'eef warri boodarra deebi'aa dhaggeeffadha lamarra deebi'aan jiru lamarra sinii deebi'eera sadirra deebi'aan jiru warra eessaatiin isinitti himamaan jiruan gandaan immoo belu jechuufi gandummaan tokko himamu biyyarraa natti himame ganda kana isiniin jechuun barbaachisu yoo si danda'ame furmaata kee kaa'i gandummaadhaan immoo ammasaaf kanas gandummaatti goote wacuufi ummata cal jedhee ganda eessaati warra eessaati jedhu kun yaada keessan qofa kennadhaa ka maalajjaadhaaf iyyuu of maal ta'uu qabdi jettarre kun maal gochuu qabdi ka jedhu waan isin gaafatte akka obboleettii keessanitti yaaddanii barreessuu fi qabdu malee arrabsuun maal jechuun isin na arrabsaadhaaf asirratti yaada si dhiyeeffatte furmaata akka namummaatti namni gaariin hin jira kan furmaata namaa godhu waan kana itti muudhamu akka namaatti irratti mari'attanii dubbachuu yoo hin dandeenye callisaa hooleeyyiin ta'inaati ani hooleeyyiidhuma jala fiigee wacu kanaaf ana hooleeyyii baay'eetu feesbuukii kanarra guuteedha namni yaada qabu hammi ta'e nama 30-40 caaltu feesbuukii kanarra kaan hooleeyyiidhuma ashaankulliitti ol darbuudhaaf nama arrabsuu fi dhiirri shamarran mee kun kan isiin achi himtee ummata kana naa mariisiisi murtee mataa kootii murteeffachuu nan dhabeetteef akkasin arrabsitanuufi akkasin ajjala fiidanii eegee raaftanii ijoollee isaati gandee isaati gandummaan qooduudha jettanuu miti barkan nuti isinitti maaru akka namaattis hin laalleeti of ta'ame warri koomentii kun namni kan inni yaada isinitti fidatu nama isiniin jedheeti isinis nama ta'a nama jechi nama jedhu kun qoosaa miti bar nama jennee hunda keessan akka namaatti laallee jirra isin immoo namummaa ofirraan mulqina dhugaan isinitti himu nama isiniin jennee gaafa waa isinitti himannu isinis nuti nama jedhamee nutti himame waan ta'eef nama ta'uu qabna jedha
malee hooleeyyiin ta'inaa maaliif of xiqqeessitu wala namni nama guddaa godhee waa isinitti himatu warri feesbuukii yaada kan keessan kennadhaa nama ta'uuf yaalaa hundi keessanuu hooleeyyiin ta'inaa annan sukkaara otoo ana ta'ee akkana as jalatti koomentii jalatti afaan bantanii eddeeti jirtutti dhufeetan si waraanuun na qaba amma akka waan anaa wayi miira keessa nagalchaa jirtu waan ta'eef namni kan inni sitti matu nama jedhee sitti mata malee hooleeyyii dhedhee hooleeyyiitti maal himama kanaafuu yoo nama taate akka namaatti yaada kee kennadhu yoo hooleeyyii taate immoo silaa yoo hooleeyyii yaada maalii namaa qabdi miti na jalaa bayi an hooleeyyii cal jettee waccituutu hin taane kan inni itti himaa jiru nama yaada quubsaa furmaata kennuu danda'udha kan sheer godhe naan sheer godhuudha kana wanti sitti himu kanaafuu borsirras gaa shamarran taate shamarran irratti faradin atti firaji iffarra dibbishaan atti firadi iffarra dibbiyaan namatti murteessin sitti murtaa akkamitti akkana gootiin jedhin obboleettiin kan kee kun furmaata dhabdeeti bakka du'aayii gootaaf iyyoo malee as jalatti miira sii cabsuudhaaf waan adda addaa akka taasiftuuf miti jechuudha obboleettiin kee tiruun kan kee dogongoruu dandeessi kan isaan as teesse xibaarii gootu kun mucuma isa irraa argatte ammurtee mataa kootii wanti hin kenneef isinitti immoo an akka kootitti wanti hin kenneef kalaas abbaa manaa kan keetii isa angafaa kana itti miitii obboleessa isa qoxisuu isa ilmoo irraa ulfoofte kanatti dammaramaatii rizqii kan keessan wajjiniin jiraadhaa خلاص وانت امرتي سي اتمي كان قفتي انا ككوتي غربا اسا الفيس كان وجنين جيرينيو في جل قبوده بقى ابا منا سا ولا سنا نهيك وانا كانت غليرا جت اتمتي اوبليسا سقط سوسنه تدمرمتي انا بوده وانت تي تاوده بقى انا ككوتي كان جدين اوبليسا سقط سو وجنين لايفي دبرسيتان سنا وجن جيرينيا كي جل قبي ابا منا كان كيتي سا ولاتي نكان رابوسي ديتي المو كان كي وجنين غدفدو المو دايت لب باستي مالجور isuma irraa ulfoofte kanaa wajjiniin ilmoo kan keessan guddifadhaa inninis carraa keessan jiraadhaa jedhee tadhi dittimeyan akka kootitti in ta'uu jedheetuma ni ga'anis wanti murteesse kun ta'uu dhiisuu danda'a dheer isiniin mari'achiise waan ta'eef warri reeb dhufaa jirtan booda ala liivii irraa bahame irra deebi'aa dhaggeeffadhaa tokko kaasaati barreesseen jira gaafii kan koo قال الفاتحة أبر يوكاتي أما أبولي سان قفتمتي أبولي ولا منس ولا تبو جرام يا جماعة جفال دبين لا إله دبي لك أنا كن نما مدتشون جواد والله دبي كنا وانت مرت أقوم ركضت يا أبان ما كين أنا ركيس أنا تكنا ما وا كنا قولي يدو فرماتنا ما كانوا نتول فاتين بيكون خلاص يا دكي سنت كندان أنس سنيران ترو غلطوما وان يا دكي سنوف قدنو أسرع أبدي أنا يجنا ألفات دا غلطوما سنينجت